Faana Keelloo akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Qophii Faana Keelloo jedhuun dhimmoota siyaasaa addunyaa fi odeeffannoowwan murteessoo ta'an torbaniin isinii dhiyeessuuf qophii xumurree tokko jennee eegalleerra. Qophicha waliin Anna Gumaata Sammaayyoon ta'u haga dhumaatti nu caqasaa jechaa har'a dhimma waraana ba'aa giddu galeessaa haleellaa Israa'el hoogganoota Hamaasii fi Hizbollaa irratti fuulleeffattee geggeessaa jirtuun isinii dhiyeessa. Hamaas hoogganaa jabaa Yahyaa Sinwaar du'aan dhabuu isaa kaleessa mirkanaa'uu dabalatee qophii kana keessatti dhimmoota hedduutu isinii dhiyaata. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Seenaa waraanaan kan beekaman Israa'elii fi Filisxeem hagaarraallee akka hamaa walaleelaa jiru. Qe'ee gamoowwan babbareedaan ganama mul'atanii galgala daaraa ta'an, qe'ee kolfaan bari'ee gaddaan dhi'u, waraana teknooloojii osoo hin yaadamin waan hin eegamnee fi hin baratamne keessummeessaa akka jiru naannoon ba'aa giddu galeessaa qilleensa waraanaa jalatti kufeera. Uummanni nagaan naannicha jiraatus siqiquuf dirqamee jira. Waraanni qe'ee musliimotaa barbadeessuun waggootaan dura dhaga'amaa ture bara kanas bifa haaraa ta'een itti fufeera. Kun ammoo naannichatti abdiin nagaan ni deebi'a coollaksee jira. Dhiyeenya kana lolli waggaa tokko dura Hamaasii fi Israa'el gidduutti dhalatee taateewwan hedduu qabatee dhufeera. Waraanichi Hamaasii fi Israa'el bira darbee Hezbollaa fi Israa'el akkasuma Iraanii fi Israa'el dabalatee Huutii fi Israa'el gidduutti akka hammaatu taasiseera. Biyyoota Arabaan marfamtee ka jirtu Israa'el hidhattoota ba'aa giddu galeessaa waliin wallaansoo jabaa keessa seenuuf dirqamteetti. Damdamannaa gaarii akka qabaattuuf balaa waraanaa isheetti darbatamurraa akka haftuu ga'ee olaanaa akka qabdu Ameerikaanis dhimma ba'aa giddu galeessaa kana xiyyeeffannaan akka hordoftu eerama. Naannawaa eerame kanatti loltoota tooftaa adda addaan of ijaaran kanneen sochii isaanii lafarra darbee lafa jala taasisan harka Israa'eliin haleeluu irratti hojjetaa jirti ka jedhamtu Ameerikaan balaa waraana naannichatti adeemaa jiru halkallattiin seentee jiraachuu barama. Erga loltoonni Hamaas tooftaa addaa fayyadamuun daangaa Israa'el cabsanii seenuun haleellaa naasisaa gaggeessaniin booda tarkaanfiin haaloo ba'annaa fakkaatu Israa'el biraa taasifameen Gaazaan barbadaa'uu dandeesseetti. Akkasuma Libaanos, Beeruutii fi biyyoonni kaan haleellaa ulfaataa Israa'el keessummeessan keessaa isaan duraati. Addatti garuu gurmuun hidhattoota ba'aa giddu galeessaa kanneen Hamaasii fi Hizbollaa jedhaman gatii harkaa isaanii waan argatan fakkaatu. Hogganoota qaqqaalii itti dhabaniiru. Israa'el akkuma Hamaas tarkaanfii fudhateen ooltee bultee gola hogganootii hidhattoota kanaa jiran suuftee haleellaa gurguddaan dhabamsiifteetti. Inumaa aarsaa hogganoota dhabuu gaggeessitootaa dhabuu isaa kan mudate Hizbollaan gaaga'ama kanaaf saaxilamuu akka hin oolle eerama. Gaggeessitoota gameeyyii Hizbollaati jettee kan yaaddu Israa'el xiyyeeffannaa addaan haleellaa hin yaadamneen hedduu isaanii ajjeesuu dandeesseetti. Hizbollaan hoggana olaanaa ishee Hasan Nasrallaa dhabdeetti. Baatii adoolessaa keessaa ammoo mataa dhukkubbii fi yaaddoo hamaa Israa'elitti ta'ee ka ture qondaalli waraanaa Hamaas Mohammad Da'iif haleellaa qilleensarraa ajjeefameera. Mohammad Da'iif yeroo hedduu yaalii ajjechaa jalaa miliquuf odeeffannoo fi bakka qubsuma isaa ibboo olaanaa itti ta'uun tika Israa'el Moosaadiif mata bo'uu ta'aa tureera. Yeroo hedduus ajjeefne jedhanii wayita ibsan karaa biraa ammoo deebi'ee jiraachuun isaa Israa'el maqaa adurree lubbuu sagal qabu jedhu akka itti kennituuf taasiseera. Hamaas qaqqaaliiwwan dhabuu itti fufuun ammas hoggana isaa Yahyaa Sinwaar haleellaa Gaazaatti Israa'el gaggeessiteen ajjeefamuu kaleessa miidiyaaleef himameera. Yahyaa Sinwaar haleellaa onkoloolessa 7 bara 2024 raawwatameen ajjeefamee jedhame. Viidiyoo reeffa isaati jedhaman Israa'eliin maxxanfamee ijoo miidiyaa ta'eera. Lola naannicha keessatti adeemaa jiruun uummanni nagaa hedduun akka miidhamu ta'eera. Akkasuma baay'oliin qe'ee isaanii gadhiisanii akka baqatan gochuusaatu himama. Qiyaamaa waraanaa Israa'el jala ka jiran biyyoonni akka Libaanoosiif Beerut akkasuma Iraan waraanni naannichaa osoo qabbanaa'ee barbaadu garuu Israa'el biratti fudhatama waan argateen fakkaatu. Israa'el hangam guutummaa Hizbollaaf Hamaas dhabamsiisutti dhukaasa hin dhaabuu jetti. Hizbollaan ammoo yoomuu akka hin banne dhaadata. Yoo badeera jedhames muuxatee akka ka'u hima. Waraana keessatti hoggana ofii dhabuun kisaaraa hammaataa haga dhabamuutti geessisuu ta'uu saayinsiin waraanaa himaa akka tures isa biratti yaadni akkanaa fudhatama akka hin qabne hima. Yoomuu of ijaaraa of humneessaa waraana gaggeessuu jabeessee akka itti fufu dhaadata. Israa'el waan goote hundumaaf gatii harkaa akka fudhattus dhaadata. Akkuma jedhummoo magaalaalee Israa'el hedduu osoo haleeluu mul'ata. Tibbana hoogganaan itti aanaa Hizbollaa Sheek Naa'im Qaasim furmaati lolaa ammaaf dhukaasa dhaabuu qofa jechuun Israa'el akeekkachiiseera. Akka isaan jedhanitti Israa'el Libaanos irratti xiyyeeffatte. Hizbollaan ofirraa ittisuuf iddoo fedhe irratti qiyyaafachuuf mirga qabaa jedheera. Israa'el Hizbollaa fi Gaazaa haleeluu itti fuftii taanaan qaamni Israa'el yaaddoo keessatti turuun hin hafu. Furmaanni dhukaasa dhaabuudha.
diddaan keenyi hin injifatamu, sababni isaas kuni lafa keenya waan ta'eefi jedha. Kana malees Iraan gocha Israa'el raawwataa jirtuuf tarkaanfii haaloo ba'annaa akka fudhattu yeroo adda addaa dhaadatti. Naannicha keessatti waraana siyaasaa, waraana misaa'ilaa, waraana ololaa, waraana yaadaa dabalatee wantoonni dhimma itti hin ba'amne waan jiruun fakkaatu. Gartuuleen lamaanuu uummata biyya waraanaa jiraniif naatoo akka qabanitti of dhiyeessuun waamicha of baraaraa uummataaf taasisuu dabalatee waan naannaa san keessatti dhimma itti hin ba'amne waan jiru miti. Kun ta'ee ulaa galaanaa ittisuuf haleellaa jabaa galaana irratti fuulleffate taasisuu irratti cichanii ka jiran hidhattoonni Huutii ammoo madda yaaddoo biraas ta'aniiru. Hidhattoonni kunneen tarkaanfii ijaa bahannaa hogganoota Hizbollaa mudatee akka fudhatan himuun galaana diimaa irratti dooniiwwan haleeluu jabeessaniiru. Kun ammoo doonii boba'aa daddabarsuuf meeshaalee daldalaa daddabarsuu irratti biyyoota addunyaa rakkiseera. Sararri Suwiis kaanaalii hidhattoota Huutii kanneen garee Filisxeemotaa tumsaniin wayita ugguramee jirutti daandii dheeraa naanna'uun kan isa jibbaachise biyyoonni daldalaa isaanii gaggeeffachuu hawwan waraanni akka dhaabbatu hawwii qaban ibsatu. Waraanni naannichaa garuu hanguma guyyaan oolee bulu dabalaa waan jiruuf salphaatti dhaabbataan hin yaadamu. Addatti waraana dhaabaa jechuun ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Neetaanaahun biratti fudhatama waan argatu miti. Gartuulee basaasaa Israa'el naannicha yaaddessan kanneen Moosaad jedhaman holqa loltoota Filisxeem dhoksee diiganii agarsiisan kanneen boolla hogganoonni Hizbollaa jiran furanii seenanii morma qabanii baasu jedhaman hoggana ka jedhamu Neetaanaahun naannichi yoo hidhattoonni Hamaas, Hizbollaa fi Huutii barbadaa'an qofa nagaa argata ejjennoo jedhuun fuulleffannaan waraana jabeessuu danda'eera. Kanaafis yaada waraana dhaabaa jedhuun addunyaan watwaataa jirtu inumaa fudhatama akka hin arganne taasisuun lola gaggeessuu jabeessuu irratti argama. Neetaanaahun michoota isaa Ameerikaan illee waraana akka dhaabu gaafattee tole jedhee fudhachuu waan danda'e miti. Gidduu kanas pirezidaantii Faransaay Emaanu'eel Maayikiroo Libaanos keessatti dhukaasa gam tokkoo akka taasisuuf bilbilaan gaafatee yaada kanas muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Neetaanaahun fudhatama dhabsiisuu gabaafamaa jira. Akkasuma pirezidaantiin Israa'el Isaak Herzoogaa torban kana magaalota kaabaa Haayifaa fi Kiriyaat Biyaalik daawwachuun Libaanos gochaa Hizbollaa kanaaf gatii kaffalaa jirti jechuun akeekkachiiseera. Biyyoonni addunyaa ammoo dhukaasa Libaanosii fi Beerut keessatti ta'aa jiruun yaaddoo ibsataa jiru. Naannichatti meeshaa waraanaa teeknooloojiin dhange'ame addunyaa kanarra jira jedhamu osoo hin hafin dhimmi itti ba'amaa jira. Kun Ameerikaa dabalatee biyyoota hedduu sodaa waraanaa hamaa keessa galcheera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Maatiyoo Miilaar waa'ee haleellaa boombii Israa'el Libaanos irratti raawwattu dubbataniiru. Ameerikaan torbeewwan darban keessa haala duula Israa'el Beerut keessatti gaggeeffamaa jirtu irratti mootummaa Israa'el waliin yaaddoo akka itti uume dubbachuu eeruun kunis sababii baay'inni lakkoofsa namoota nagaa leellichaan miidhamanii dabalaa jiruuf akka ta'e kaasanii. Gama biraan dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International mi'ooti deeggarsaa bishaanii fi boba'aan danqaa tokko malee atattamaan Gaazaa akka qaqqabu gaafateera. Hoogganaan Amnesty giddu galaa fi kaabaa Afrikaa Eebaa Mooraayef Gaazaatti namoonni buqqa'uu fi beela'uu keessaa akka filatan taasifamaa jiru. Mannii fi daandiin isaanii ammoo barbadaa'eera jedhan. Dabaluunis baqattoonni kaampii Jabaaliyaa keessa jiran nutti dhukaafama sodaa jedhuun daakuu fudhachuuf illee manaan ba'an jedhani. Israa'el gaafa wiixataa konkolaataawwan 30 nyaata fe'an akka galan eeyyamuu himte. Hojjettoonni UN konkolaataan 30 biraa dheengaddaa akka galu jedhamanii abdatu. Kaampiin Jabaaliyaa sababa haleellaa Israa'el qaqqabuun hin danda'amne. Ameerikaan deeggarsi namoomaa akka Gaazaa qaqqabuuf Israa'eliif guyyaa 30 akka kennite yoo ta'u yoo didde deeggarsa waraanaa akka kuttu himteetti. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin waraana ba'aa giddu galeessaa ilaalchisuun qindeeffanne kan hangammaa ture. Qophicha qindeessuuf dubbisuun kan isin faana turtii taasisee Anna Gumaa Tasammaan ture. Qophii keelloo afan waliin turtii gaarii.